qaba. Osoo manni murtii jaalalaa jiraate namni ati mana murtii jaalalaatti dhiyeessitu jira. Mana murtii jaalalaa kan hin dhiyeessu hin jiru. Hin jiru namni waa tokko si godhee jaalala irratti si aarsee si mufachiisee ati mana murtii osoo jiraate itti dhiyeessitu hin jiru. Jaalallee jaateef Jechuun ebalu jechuullee dhabii ati garuu ila yoo barbaadde maqaan isaa akkana jedhama ebalu jechuu miti. Yoo jiraate inuma jiraate bira tartaa yoo jirre ammoo hin jiru itti bira tartaa. okay. Yaa otoo danda'ame ni jira. Kan inni biraan darbe garuu dhiifama go'ee malee ni jira. Dhugaadha namni jaalala keessatti hin mufanne hin jiru. Gara gaafii itti aanutti si dabarsa. Mana murtii jaalalaa osoo jiraate namni hunduu nama dhiyeessu qaba. Namni hundi nama dhiyeessu qaba. Gaafii itti aanu maal jedhase? Mana kiraa jechuun afaan Oromootiin maal jedhu? Mana kiraa jechuun bakka itti boqotanii baratan jechuudha. Argee beeka. Mana kiraa jechuun Kirama jechuun kanatu ila kiraa jecha jedhu kun afaan Oromootiin maal jedhama? Mana tokko ni kireessina jenna. Mana kireeffadhe jedha namni. Mana kireessi narraa kireessi jedhanii. Afaan Oromootiin garuu jechuun kun maal jedhama? dhugaa waaqayyoon garuu afaan Oromootiin jecha jedhamu aga'ee hin beeku. Mana kiree jechuun iddoo Dhugaa fi kana sibiin dhiyeesse malee deebii isaan beeku. Takka barbaadees ni dhabe. Yoo ta'ee mana qaraxaa wayii mana itti qaraxatan wayii jedhame hin beeku. Saniin ala immoo gaafii kanaanis hin beeku. Beeytee yoo beekullee baatee hordoftoonni keenya yoo nu dhaggeeffattan tahee gaafii kana yoo beeytan afaanuma beeytaniin nu himsa. Akkuma beeytaniin jechaadha. Gara gaafii itti aanutti si dabarsa. Osoo biyyaa bahuu baadhe jettee beeyta. Guyyaa tokko aartee haa ta'u maal haa ta'u biyyaa yoo bahuu baadhe yaada jedhu mataa keessatti beeyta. yeroo baay'ee. Okay. Hin aarteeti si aarsaniiti miti. Egaa waa baay'eetu jira keessa galuuf egaa isinuu beektu. Kanaaf yeroo tokko lama otoo hin taane yeroo baay'eedha yeroo itti jedhamu. Okay, ammas gara gaafii itti aanutti si dabarsa. Gaafii itti aanu maal jedha seete biyya ormaa irraa maal baratte? Biyya ormaa irraa baay'ee baradheera. Akkatti obsanii darbanii jireenyi gara fuulduraa akkamittiin akka gaggeeffamu baree jira. Amma fakkeenyaaf namoonni qabeenya otoo qabaniyyuu akkatti jireenya gaggeeffatan obsa dhabuudhaan jireenya isaanii kan diigan hedduun ni jiru. Biyyuma keessa taa'aniyyuu jechuudha. Akkaatatti jireenyi gaggeeffamu, akkaatatti keessa darbamu kan hin beekne ni jiru. Kanaaf jireenya ofii akkatti gaggeeffatan obsi maal akka ta'e, danda'uun maal akka ta'e, waan hundaa obsaan dabarsuun faayidaa guddaa akka qabu waa baay'ee hubadheera. Biyya ormaa dhufuu koo fayyadamuu isa qabeenyaa isa caalaa jireenya gara fuulduraa akkamiin akka gaggeeffamu baruun koo hedduu na gammachiisa. Galatoomii akka gaariitti ibsite biyya arabaa jiraachuu keessatti biyyuma kamuu jiraachuu keessatti namni baay'een wanni baru ani akka kiyyatti jalqaba obsaan bara jedheen amanaa jechaadha. Dhiiras haa ta'u shamaraa haa ta'u obsa bara. Kanaafuu obsa barachuun kennallee waan guddaadha. Namni obsa qabu waan hedduu danda'a waan ta'eef. Isin bichaa miti nutis biyya namaatitti obsinee bulla malee dhiira taaneef yookaan ammoo hiddumaa qabaateef namni akka biyya namaa biyya ofii sanii miti. Ormi biyya ofiitti barooduu biyya namaatiin ni mar'ata kan jedhan keessa jira namni. Asumaanuu gara gaafii itti aanutti si baasa ammas. Muummichi ministeera Oromiyaa duraanii teessoon isaa eessaa? Wayya hin beeknatti fakkaata. Wayyoo wayyoo. Hin beeknu. Okay, muummichi ministeera Oromiyaa duraanii teessoon isaa eessaa gaafii jedheefi Oromiyaan kophaa isiitti muummicha ministeera hin qabu. Pirezidaantii qabdi malee
muummicha ministeeraan qabdu. Deebiin isaa kanuma. Waanuma Gaaffii ta'uutis gaaffii ta'uutis si baasa. Gaaffii ta'an immoo seenaa kee keessaa tokko nu yaadachiisii jedha. Kan sirriitti jaallattu seenaa kee keessaa kan yuumiilees keessaa baduu hin dandeenye kan keessa keessee bakka deemtuu hin dandeemtu keessaa tokko nu yaadachiisii jedha. Lamas illee nu yaadachiisuu dandeessa. Ayyoomtuu taate tokko garuu si affeerreerra. seenaa koo keessaa kan irraanfachuu hin dandeenye yeroo ijoollummaa koo maatii koo keessatti hangafa waan hin ta'eedhaa fi dubara keessaa hangafa. Akkasuma gargaarsaan fakkeenyummaa kan ta'e maatii koo keessatti aanadha. Baay'ee na kabaju. Akkaataa isaan barbaadanitti isaan gargaaraan ture. Kanaaf barnootaa fi maatii gargaaruu wal duukaa deemsisaan ture jechuudha. Otoo dadhabee je'iin, otoo nuffee hin je'iin jechuudha. Kanaaf seenaan dabarse keessa hin dagadhu. Kanaaf kanuma yaada. Galatoomii akka gaariitti nu ibsite. Seenaan jireenya namaa keessatti seenaa hedduu dabra. Kan himuudhaaf tolu, kan himuudhaaf hin tolle kan obsanii dhiisanii baay'ee jira. Hedduu galatoomii waan nu ibsiteef jechuu barbaadeeti. Gara gaaffii ta'uutiin si baasa ammas. Bukkee jechuun maal jechuudha akka naannoo keessanii? Bukkee? Bukkee jechuun maddii jechuudha. Bukkee jechuun fakkeenya ati bukkee koo taa'aa jirta. Bukkee jechuun Anama bukkee kee jira? Bukkee jechuun asiin nama jiru jechuudha. Nama bukkee ofii taa'aa jiru. Nu biratti bukkee jechuun arraba guddaadha. Siin biratti moo? Nu biratti ati nama tokkoon bukkee jennaan namni sun yookaan of ajjeesaa yookaan sin dhiisu. Seera biraatti si geessa jechuudha. Gara gaaffii taanutti si baasa. Maal jedha seete gaaffii taanu? Osoo nama Oromoo tokko dhiiga kenni jedhamte eenyu kennitaa jedha. Abbaa fedhe haa ta'u. Oromoodhaaf dhiiga kenni qabame natti fakkaata abdii. Nama Oromoo kana keessaa nama tokko dhiiga kennuu qabda jedhamteerta garuu nama Oromoo keessaa namoota beekamoo keessaa jechaadha. Isaan kana keessaa nama tokkoof dhiiga kennuu qabda dirqama osoo hin jedhanii eenyu kennita? Eenyuuf hin kenna? Garuu abaluu jechuun ulfaata. Nama Oromoof qabsaa'u kamiyyuu, nama Oromoof dhaabatu kamiyyuu kufee yoo argame dhiiga koo kennu homaa natti fakkaatu jechuudha. Abaluu jechuu osoo hin taane bakka Oromoof kan quuqamu kamiifiyyuu jechuudha. Nama mooyyuu dadhabee ka'uu dadhabee kamii namni tokko ni jira gama fakkeenyaaf dadhabee namni tokko kufuu ni danda'a. Abaluu otoo hin je'in Oromoof qabsaa'aa jira, Oromoof dadhabaa jira jaateedhaaf yoon kenne natti tola. Galatoomii dhugaa keetii. Qophaa'ee sin eegu kan namni suni yookaan kufee yookaan ammoo rakkoo keessa jiru argita. Akkuma gaarii deebiste namni Oromoo ta'e Oromoo wal bira waan dhaabbatuuf waan hundaanu akka gaarii nu deebiste hedduu galatoomii. Amma kun gaaffii dhumaati jechaadha. Warra yuutuubii hojjetan irraa eenyuun dinqisiifataa jedha. Namoota yuutuubii hojjetan nama Oromoo ta'e. Nama Oromoo ta'e keessa namoota baay'ee ta'ullee. Shamara haa ta'u dhiira haa ta'u. Namoota baay'ee ta'ullee eenyuun dinqisiifaa? Naatoo nan dinqisiifadha. Naatoon natti tolti. Namoonni baay'een ni jiru garuu. Galatoomii. Kan biraas yoo jiraate, kan biraas kan dinqisiifattu yoo jiraate dabaluu dandeessa. Kan biraa dhiira keessaa Abdul ijoollee gargaaruudhaan namoota wallaalan barsiisuudhaan akkasuma galgala yeroo isaa fudhatee ijoollee gargaaruudhaan namoota bira dhaabatudha. Baay'ee nan dinqisiifadha.